Alim, ati nama qoricha waan ittiin bitattu dhabdee. Birrii shan akka dadhee. Wallaahi laazim. Birrii shan dhabdee rakkatteetti. Dhabee rakkadhee dechee nyaadhe. Birrii shan naa buusaa jennaan si buufna jedhee gahee nama didechee. Birrii shan? Birrii shan. Wallaahi laazim. Amma garuu. Yaana dhaara gaagooti. Amma garuu hiriyoonni koo rabbi isaanii haa ta'u. Rabbi dabalee takkeen. Hiriyoonni koo biyya garaagaraa jiranu. Rakkina keessan arganii baay'ee qalbii cabanii anis baay'ee gaddee viidiyoo waraabee akka namni si gargaaru godheen ture. Birrii shan dhabdee waan qoricha keessan ittiin bitattu dhabdee abdii murtee ture. Garuu amma hiriyoonni koo maal godhan sitti fakkaate? Birrii walitti nuu qabanii wanti kun sii bitamee manni kee kun sii qajeelee wanti nyaatamu sii bitamee duraanii dheengadda dhufee birrii sii kenneen deemeen. Ammas immoo irra deebinee maal siif hinnee? Obboleewwan koo biyya garaagaraa keessa jiranu. Kenni deetta siif rabbii kan fayyee yoo nagiinan netta gugamu. Ati birrii shan dhabdee rakkattee miti dura? Birrii shan. Amma immoo gaa? Kun oolaa birrii. Birrii shan ilma. Birrii shan ilma. Laan kun kan keetii namantaa? Bakka birrii shan hin dhabin jedhu. Laa kana qabi. Laa amma baay'ina isaa beektaa amma kana. Eessaa bahee. Eessaa bahee lama baadheetuun argina kana baachuun biyya. Argansii walitti dhufeen birrii danuu baachuu jammare. Wallaahi laazim. An takkaa kan argeen beeku. Kana baadhees hin beeku. Ijaan kiisii keessaa fudhadhee nyaadheen beeku. Kamtu caalee ergansitti dhufe yaallan nyaanne yaallan dhunne. Wallaahi qalbiin koo hunda gamaa gomanaan argalfee dhuma qaba ergansitti dhufe. Qarshii 57,886 hiriyoota koo garee shanan gibee jedhan biyyoota arabaa garaagaraatii fi biyya keessa jirantiyyuu kenne. Isa kaan immoo ijoollee biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessa jirantiyyuu walitti dabalee qarshii kana ergee obboleewwan keenya biyyoota garaagaraa keessa jiran qarshii kana hunda kan sii ergan isaanii kanan dheengadda fidee sii kenne kan sii erge isaanii meeshaalee mana kana keessa bitame hunda kan sii bite isaanii qoricha dheengadda akkatti kan sii bite isaanii mana kana kan sii sirreessise isaanii obboleewwan koo kana biyyoota garaagaraa keessa ta'anii biyyoota garaagaraa keessa faca'anii ofii isaanii biyya ormaa keessatti rakkatanu haadhatu biyyaa qabanu abbaa biyya keessaa rakkatutu qabanu biyya ormaa keessatti tu gubatanu miidhama kee arganii ijoollee kee bibbicuu kana arganiiti kan isaan birrii kana hunda mee obboleewwan keenya kana boo'icha kee arganiitu kan isaan kana sii gumaacha waan ta'eef mee du'aayii godhiif. Wallaanan godha ayyaana kana kennamu. Amiin. Dabalamee duufaa dhufu. Akka ana kabajjanii ija na jabeessitanii fayyaa fi aanatti guuttanii fayyaa fi aan isin hin dhibin. Guutuudhumaan adeemu. Ana harkaa nyaataa guutuudhaan darajaadhaan akkan seenaa guutamuuf. Anas ammas hin gatiin guyyaa kiraasa boriis isatti du'a kootiis salmoo kootiis. Abdii tokko qabu siichaan isiniif rabbii tokkicha kanaa malee waa tokko qabu sabula bultiitiif. Kanaafuu kabaja guddaadhaan ni guna na biratti. Gammadee taare. Gammaduu sabichoomu. Isa waanan godhu na baan. Wallaahi laazim. Iduma mana argadhaati nan qajeelchisu hedduu. Alim. Ati qorichi ati fudhattu innuma yeroodhaan bitama beektamiti. Birrii kana immoo balleessuu hin qabdu. Wanta ati gootu hojii ittiin hojjechuu qabda. Hojii ittiin banachuu qabda. Hojii ittiin bantee isa ittiin hojjetaa bu'aa argatte sanaan immoo qoricha kee bitataa ijoollee kee barsiifataati kan itti fufuu qabdu. Anis deebi'ee si ilaala. Yoo amma birrii kana dhaqxee balleessite boriif taane jechuudha. Ammas deebitee rakkatta. Akkasii moo akkasii miti? Akkasuma. Argadheera jettee balleessite. Obboleewwan keenya biyya garaagaraa teessanii deeggarsa kana mara gootan qarshii kanaa fi meeshaalee mana akka guunnuuf akka qoricha bitnuuf yaala si akkaseen seeraan hordoftuuf deeggarsa sin gootaniin isiin nama birrii shan dhabdee rakkataa turte akkasuma wallaahi. Kanaaf obboleewwan keenya kana gootan kabajaa fi jaala guddaan isinii qabaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa warreen hanga an bakka kana dhufutti biyya keessaa biyya alaa teessanis deeggarsa garaagaraa naa gochaa turtan kabajaaf jaala guddaan isinii qabaa. Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliin ture kan bakka kanatti nafaan argaman Abdii Faaruu Kiyyaa kaameraamaanii fi hiriyaan kiyya obboleessi kiyya Abdusalaam Warquutii baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja seenaa kana sheer gootanii nama biroo bira akka naa qaqqabsiistan amaana sin jechuun barbaada nagaatti.